Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ayyaana bara haaraa sababeeffachuun giddugala soorataa muddiitti maaddii qoodan. Saganticha irratti ergaa kan dabarsan Aadde Adaanech bulchiinsi magaalichaa giddugala soorataa magaalaa Finfinnee keessa jira hundatti ayyaana bara haaraa 2018 sababeeffachuun maaddii qooduu himan. Itti dabaluunis hojiin nama irratti xiyyeeffate akka bulchiinsa magaalichaatti hojjetamaatii jiru keessumaa lammiilee qalleeyyiif haara galfii ta'uu kaasan. ዛሬ የ2018 አዲስ ዓመትን በማስመልከት በ26ቱም የመገባ ማዕከሎቻችን ሀራ አያነ በረሃራ ሰበበይፈቹን ግዱገሎተ ሶረታ ኩታሌ መጋላ ኬኛ ኬሰቲ አርገመኒቲ ሰገንታ ማዲ ቆዱ ራወኔራ ሰገንታ ከናን ለሚሌ ኬኛ ሀርከ ቀሌይ ከኒሳን ገርጋሩ ይንቀብኔ መነ ኢሳኒቲ አያኔፈቹ ከን እንደንደኘ ወሊን አያነ ከበጅና ኩኒ ካዮን ኢሳ አከ ኢሳን ጃለኑፊ ኢሳን ቢረ ጅራቹ ኬኛ ከኒቲ አገርሲስኑ ዋንተይፍ ኢሲኒስ በገገመደን ለሚሌ ኬኛ ሀርከ ቀሌይ ታኒፊ ነመሳን ዴገሩን ቀብኔ deeggara murraa garuu danda'u takka dhufan gochuuf hojii eegalle cimsinee itti fufna kan jedhan kantiibaa Adaanech dhaabbilee fi abbootii qabeenyaa giddugaloota soorataa kanarratti tumsa taasisaa jiranis galateeffatan. እንኳን ለህዳሴ ግድብ መጠናቀቅና መመረቅም ደግሞ አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ. Baga eebba hidha guddicha laga Abbayyaa geessan baga gammanne sagantaa akkanaa kan raawwannu ayyaana qofa sababa godhachuun foosoo hin taane iddoolee hundatti guyyaa hunda karaa giddugaloota soorataa keenyaan akka nyaata ho'aa fi qulqulluu ta'e argatan gochuun biyya keessan eebbisaa isinitti tolee ayyaana akka dabarsitanii fi lammiileen giddugala soorataa muddii kutaa magaalaa Lidataatti argamutti sagantaa maaddii qooduun taasifameefis bulchiinsa magaalichaa tumsa isaaniif taasiseef galateeffatan. ደስታዬ ወደር የለውም አይኔ ልቅሶ ስለሚቋጠር ይከብደኛል dhugaatti gammachuun koo daangaa hin qabu kabajamtuu kantiibaa keenya Aadde Adaanech hedduu galateeffachuun barbaada kan nyaata dhabeef nyaata kan mana dhabeef ammoo mana nuuf kennaniiru kan qabu kan hin qabnes walqixa taasisaniiru mootummaa keenya nuuf haa jiraachisu biyya keenyas nagaa nuuf haa godhu ባህል ደስ ብሎናል አብሶ የአባይ ግድብ መመረቁ ባህል ውስጣችን አስደስቶናል ayyaanni baay'ee nuti tolee dabalataan hidhi guddichi keenya eebbifamuu isaatiin hedduu gammadneerra kantiibaan keenya bifa kanaan ayyaana kana akka kabajnu nu taasisaniiru guddaa galatoomaa baga geessan. Jechuun xuruu bareeda isaati nama kaffa'u hin jiru amma ammaatitti hirmee isaanii nu haa kennu isin haa jiraachisu.